Tako, ya umako, akoma yebese, awo ambase, ya bisa, sajra cheste, yebese, oni joleke, jikana man kaamlo, yaga ke bana, Tako, akaundo matu, nduna yandesa. Banyu, tadi juga. Tako, ya umako, akoma yebese, awo ambase, ya bisa, sajra cheste, yebese, oni joleke, jikana man kaamlo, yaga ke bana. Tako, akaundo matu, nduna yandesa.
ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አቦተ መናመንታ ኬኛ ቤክቶታ መናመንታ ኬኛ ስምና ፋሩ ያሬዲትን ታስሰኔሩ ድግመት መን አመንታ ገመዱ አከቀም መን አመንታ ijoolleen ishee yeroo baay'ataniif gammachuu malee gatti jiraachuu akka hin qabaanne faaruu isaanii keessatti kana kaasuudhaan faarfatanii mee ilin jedhaa galateessa sirriitti nutti geessa. Beektonni mana amantaa keenyaa haala kanaan abboota keenyaaf kabaja qaban dhugaa jiru faaruu yaareed keessatti ibsanii gaddi hin jiru jedhan. Maaltu hin jiru? Gaddi hin jiru. Adii uffannee waaqayyoon abboota nu baay'isee fedha isaatiin malee kan ta'u tokkollee hin jiru waan ta'eef kanaaf manni amantaa yaa gammaddu manni kiristaanaa gammachuu yaa ibsattu malee hin gaddinaa yaada jedhu of keessaa qaba. Mee ammas hin galateeffanna abboota kana sirriitti galateeffadha. Egaani wanti guddaan waaqayyoon nuuf hojjete wanta daangaa hin qabne dhugumatti saba waaqayyoo keessattuu abboonni keenya fuula kana duratti argitanii eebbifamoo abbaa keenya abbaa Saawiroos irraa jalqabee isaan akkuma dur beeknu ammas kan amannu eebbifamoon abbaan keenya akka diinni haasa'u osoo hin ta'in biyya godina kibba lixa shawaatti hangafa phaaphaasiidha. Akkasumas immoo baha Afrikaatti kan Keeniyaas, kan Ugaandaas, kan Taanzaaniyaas, kan Ruwaandaas isaanuma hangafti phaaphaasiti. Akkasumas immoo naannoo Oromiyaatti Oromiyaan kan gammaddu amantoonni hundumtuu gaggeessummaa isaanii kan itti gammadanii walitti qabaa gumii dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaa kan ta'an kawaala guddicha Miskaa'ee Zunaan Fayyisaa Addunyaa Finfinneetti argamullee kan hoogganaa jiranii abbaan keenya. Akkasumas immoo eebbifamoon abbaan keenya Dooktar Abbaa Ewustaatiyoos Dursaa Bunnoo Baddallee fi Elubaaboor walitti kan bulchaa turanii amma immoo waaqayyoon eeyyamee magaalaa beekamtuu godina beekamtuu godina biyya beekamtuu Oromiyaa keessaa Amboo gaggeessuudhaaf Shawaa Lixaa gaggeessuudhaaf ramaddiin isaanii mirkanaa'ee jira. Mee galata galchaa waaqayyoodhaa hundumtu keessa. Akkasumas immoo eebbifamoon abbaan keenya akka jechi isaanii barumsi isaanii sadaniyyuu miidhagaa kan ta'an keessaa eebbifamoon abbaan Zeenaa Maariqoos hangafti Phaaphaasii duraan akkuma beeknu Boorana keessatti godina Booranaa bahaa Gujii lixa Gujii akkasumas immoo Liiban kan jennu godinaalee kana hundumaaf hangafa Phaaphaasii kan ta'anii turan. Amma immoo caasanii mootummaa naannoo Oromiyaa baasee magaalaa Shaggar naannawaa Finfinnee kan jedhamanii beekaman duraan amma magaalaa Shaggar irrattis isaanii muudama fudhatanii gara hojiitti seenuuf jiru. Mee hundumti keessan gara sagantaa kana qofaa miti abboonni asitti episkooposota agam amma muudaman yoo argitan hedduun isaanii gara biyya lallaba isaanii deemanii simannaan guddaan taasifamee uummanni jigiidhaan bahee simatee gammachuusaa aga Mooyaalee gahutti asiin aga Dambidolloo gahutti asiinis immoo aga Gaambeellaa yookaan Mattuu gahutti hundumti isaanii aga jedhamuu danda'utti simannaan gaariin taasifamee lafti nama miti lafti illee gammaddeerti. Galata galchaa waaqayyoon hundatti nama kan ta'e qofa miti
gammachuusaa kan ibsaa ture yommuu isaan simannaadha gara godinolee isaanitti deeman simannaan addaa taasifame har'a immoo gammachuun addaa yoo isaan gara godina isaanii biyya lallaba isaanii deemanii lakkoofsa ammanaa kan baay'atanii Phaaphaasonni hin deemne yookaan 10 yookaan akkasuma 15 12 amma garuu kana sitti argitanii abboota keenya isaan gurguddoo sadeen dabalatee warreen muudaman tokko akka Yihudaa ta'u malee isaan 25 guutuun kunoo asitti argamanii jiru rakkaa biragaa galata galchaa waaqayyoodha. Kanaaf amma namni hundumtuu kitaabni qulqulluun kee gaddi sitti dhumne yaa lafaa gammadii gammachuun siifaa ta'u jedhamee akkuma dubbatame dhugumatti saba waaqayyoo abboonni yoo nu baay'atanii nuti amantaatti deemuutti jabaanna malee waaqayyoon sodaattutti jabaanna malee waaqayyoon beekutti jabaanna malee keessattuu dacheen Oromiyaa fi dacheen sabaaf sablammii dhiibba fi miidhaa keessatti kufanii turan amma haduun baateerti galata galchaa diinni hin ta'u. Diinni kana booda aboo siin qabu aangoo siin qabu humna siin qabu abboonni keenya raawwin isaan raawwatanii sirna mana amantaatiin caqasanii miidiyaadhaaf darbeera lallabneerra eenyumattuu simneerra amma kana booda seerri cabees hin jiru doogumaan diigamees hin jiru daangaan amantaa darbamees hin jiru akka manni amantaa kaayetti wanti hundumtuu raawwatee yaa sabaa yaa sablammi hundumti keessan gammadaa isiniin jennaa kanatti aansuudhaani gammachuu kanaan abbaan keenya abbaan abuna Gabri'eel isaan bulchaa lixa Wallaggaa yookaan immoo biyya lallabaa lixa Wallaggaatiif hangafa Phaaphaasii kan ta'an isaan gidduu keenya jiru wangeela akka lallabanii fi abboonni olaanoon gurguddoon eeyyamaniiru isaan nu barsiisu isaan nu gorsu hundi keenya warri halaa galus tasgabbiin warri keessa jirus tasgabbiin mana waaqayyootti toora keenya qabannee dhaabbannee waaqayyoon karaa abbaa keenyaa dhageenya waaqayyoon hunduma keenya hundinaa ta'u. warri asham jedhanis amma wangeelaa dhaga'anii kana gurratti nu hima waaqayyoon wajjin haa ta'u. Bapa, Kanema, Kanaburo Kulkulu, Wakatoko, Amen. Obumono, Abba Kenya, Abuna Salvos, Anggap Phaaphaasi, Godina, Kebba Lidawa, Obumono, Abadi Abuna Ewastadios Dokter Anggap Phaaphaasi Godina Shawaa Lixaa Amboo eebbifamoo abbaa keenya Abuna Zeena Maarqoos Angafa Phaaphaasi Hagara Sibbatii Shaggar magaalaa Shaggar jechuudha. Eebbifamtoonni abboonni keenya kanas jirtan eebbifamtoonni abboonni koo abboonni keenya maanguddoon luboon diyaaqonoon lallaboonni wangeelaa faarfattoon waldoolee garaa garaa irraa kan dhuftan bakka kana kan jirtan maqaa waaqayyootiin akkam bultanii akkam yoona geessan maqaan waaqayyoo waaqa keenyaa baraa hanga baraa baraatti kan galateeffame nuuf haa ta'u. Baga gammaddan. Tikseen hoolotaa inni gaariin anaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:11. Tiksee hoolotaa inni gaariin inni qajeelaan
inni jaallatamaan, inni eebbifamaan, inni oolota isaa jaallatu anaadha. Sagalee kana kan dubbate, barumsa kana kan nuu kenne fayyisaa keenya, gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Waa'ee sagalee isaatiif galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaan an barsiisuudhaaf miti ajajamuudhaaf jechuudha. ለማስተማር ሳይሆን ብፁዓን አባቶቻችን ባሉበት ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት ባሉበት ለማስተማር ሳይሆን ለመታዘዝ ነው የተነሳሁትና የጉባኤው አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያስተምረን። ሁላችንን በቸርነቱ ያስተምረን። akkuma beekamu mata duree keenya irratti akkuma dubbanne መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለ። የሁላችን ፈጣሪ የሁላችን አባት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ tiksee gaariin anaadha። egaa akkuma beekamu waa'ee tiksee gaafa kaafnu namni oolaa tokko tiksuudhaaf ka'u oolonni sun akka hin beelofne, oolonni sun akka hin dheebonne, oolota sana bineensa akka hin nyaanne, yeeyyiin akka isaan hin nyaanne, aduun akka isaan hin gubne, hattuun akka isaan hin hatee hin deemne, rakkoon akka isaan irra hin geenye, halkaniif guyyaa irriba isaa dhiisee bakka bishaan gaariin jirutti oolota isaa geessa, bakka margi gaariin jirutti oolota geessa, bakka yeeyyiin baay'atan dhiisee bakka yeeyyiin hin baay'annetti oolota isaa bobbaafata. Ofii isaaf hirriba dhabee oolonni isaa akka quufaniif, oolonni isaa boqonnaadhaan akka jiraataniif waa'ee isaatu hin ta'in waa'ee oolota isaati duwwaa yaada jechuudha. መልካም እረኛ በጎቹ እንዳይጎዱ፣ እንዳይራቡ፣ እንዳይጠሙ፣ በተኩላ እንዳይበሉ፣ በሌቦች እንዳይነጠቁ፣ እንዳይዘረፉ፣ እንዳይሰረቁ ጠዋትና ማታ ስለ በጎቹ ያስባል። በጎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ በጎቹ እየበዙ እንዲሄዱ ስለ በጎቹ ነፍሱን ለመከራ አሳልፎ በጎቹን ይጠብቃል። ስለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቶቻችን ለቅዱሳን ሐዋርያት መመሪያ ሲያስተላልፍ በምን አይነት ሕዝበ ክርስቲያንን መጠበቅ እንደሚገባቸው ሲያስተምራቸው መልካም እረኛ ሆናችሁ በጎችን ጠብቁ፣ tiksee gaariin namni akkas hoolota tissu kun hoolota gaafa akkas tissu akka isaan hin dheebonne, akka isaan hin beelofne, akka isaan cooman gaafa tissu dhumarratti maal gochuu deema jechuudha. Hoolota tikse kana keessaa isa kaan gurgurateetti gargaarama namni hoolaa tissu jechuudha. Isa kaan immoo qalatee foon isaanii nyaateetti gargaarama. isa qalate kana immoo gogaa isaanii irra ciiseetu itti gargaarama. መልካም እረኛ የተባለው tiksee gaariin ni jedhame gooftaan keenya fayyisaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ lubbuu isaa dabarseetu dhala namaaf kenne. tiksee gaarii kan jedhame gooftaa keenya fayyisaa keenya ኢየሱስ ክርስቶስidha። መልካም እረኛ የተባለው ባለቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በጎች ተብለን የተጠራን በስሙ የተጠመቅን እኛ ክርስቲያኖች ነን።
ለበጎቹ ብሎ ነው አምላካችን መድኃኒታችን ነፍሱን አሳልፎ ለሞት ሰጥቶ እስከ ቀራንዮ አደባባይ ሄዶ ተሰቅሎ ሙቶ ከሞት ተነስቶ ለበጎቹ ሰላምን የሰበከው። ኦሎተ ከንትክሱ ገሩ ኦሎተ ብየ ለፋ ከነ ከንትክሱ ገሩ ኦሎተ አኩመ ጀልቀበ ካስነ ቀለቹ ጉርጉረቹ እትገርጋረሙ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ኦሎተ ከነtti gargaaramuun miti oolota fayyisuun malee. Egaa abboonni keenya hangafni phaapphaasotaa oolota isaanii tiksuudhaaf Waaqayyo biraa adaraan kan itti kenname akka oolota eeganii yeeyyiin akka hin nyaanneef hattuun akka hin hanneef kan isaanitti kenname abboonni keenya hangafa phaapphaasotaa keessumaa abboonni keenya sadan kun wareegamtoota bara keenyaa kan ta'an abbaa keenya eebbifamoo hangafa phaapphaasotaa Abuna Saawuroos ittaansuudhaan abbaa keenya hangafa phaapphaasotaa Dookter Abuna Ewostaatiyoos abbaa keenya hangafa phaapphaasotaa Abuna Zeenaa Maariqoos ከዚህም በፊትም ከነድሮ በራበራን ከን hojjetamne gara mooriyaatti waan hojjetamne bara isaanii kana keessa lubbuu isaanii dabarsanii kennuudhaan oolonni isaanii akka hin nyaatamneef oolonni isaanii akka hin hatamneef yeeyyiin oolota gidduu galee akka hin nyaanneef yeeyyiin akka oolota nyaatee dallaan qullaatti namne karri qullaatti namneef lubbuu isaanii dabarsanii sadanuun abboota keenya hangafoonni phaapphaasotaa kun hojii eenyu tokko hojjechuu hin dandeenye ofii isaaniif beela'anii ofii isaaniif manni isaaniitu isaan irratti ashagamu ofii isaaniif lafa ciisanii kabaja isaanii dhiisanii abaaramaa tuffatamaa maqaan isaanii badiyaa galanni Waaqayyoof haa ta'u seenaa mana qulqullummaa bara 3,000 nurkaa bahee ture nuu deebisaniiru isaanii hin jaalatan. የበጎች እረኛ ማለት ይሄ ነው። ለስጋ ሳይሆን ለስልጣን ሳይሆን ለገንዘብ ሳይሆን ለታይታ ሳይሆን በጎቹ እንዳይነጠቁ በጎቹ እንዳይጠፉ በጎቹ እንዳይሰረቁ እየተራቡ እየተጠሙ እየተጎዱ እየተናቁ እየተሰደዱ ቤቱ እየታሸገ ደሞዙ እየታሸገ ለበጎቹ መኖር በጎችን መጠበቅ ከዚህ በላይ የበግ እረኛ የት አለ? ምእመናን ከዚህ በላይ የት አለ? በመጽሐፍ ቅዱስ ያነበብነውን በዓይናችን አየን። በብፁዕ አቡነ ሳዊሮስና በብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዜና በታሪክ የነገሩንም በዘመናችን እግዚአብሔር ሦስቱን ታሪክ የሰሩትን አስቀመጠና አሳየን። ክብር ምስጋና ለስሙ ይግባው። አሁን በኋላ በዚህ በሀገራችን በብሔር ብሔረሰብ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰብ ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ የሚመራው ቤተ ክርስቲያን በዚህ የምትመራው ቤተ ክርስቲያን በዚህ የሚመሩ ምእመናን ከአሁን በኋላ በተኩላ አይነጠቁም። ከአሁን በኋላ ከነቦዳ የይዳንኛ ተመን ኦሎን የይዳንኛ ተመን ኦሎን ከንት ዲያቴ ኤቡሳን ባሱ አባር ገተኔሩ ከንት ዲያቴ ሳኛችሱ አባር ገተኔሩ ከንት ዲያቴ አዱኪ አገረጊ አዲሳት ሳንጌሱ አባር ገተኔሩ አርገኔ ረገረን ትጋዋ ቀዮ ፈተሩ እጋን ከበጀምቶን ጉያራስ ተከነርገምተን ዋምባዬ ዱበቹን እንደንዳም ዋምባዬ ጀቹን እንደንዳም ገመቹን ራንከንከ ዋምባዬ ጀቹን እንደኝ ገሩ ገራን ከኛ ቤት ዋንታ ደገለን ጉዳው ዋቀዮ ፋታው
egaan abboonni keenya kun sadan bara keenya kana keessa seenaa hojjetaniiru. Egaa akkuma jedhamu abboonni keenya kan isaan hojjetan sabaaf sablammii addaan baasuumin ኦሮሞ ብቻ በቤተ ክርስቲያን ጸንቶ እንዲኖር ለማድረግ አይደለም። ብፁዓን አባቶቻችን የቆሙት ለኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ለአማራ ብቻ አይደለም፣ ለጉራጌ፣ ለትግሬ፣ ለከምባታ፣ ለአድያ፣ ለከፋ ሰውን እየለዩ ዘሩን እየለዩ አይደለም። ሰው ለሆነ ሁሉ ነው የቆሙት። ነመከንተ ሁሉ ማጣበተን አንዳንድ የተዛቡ መረጃዎች ይኖራሉ፣ የተዛቡ ወሬዎች አሉ። ለኦሮሞ ብቻ የተነሱ ብፁዓን አባቶች ኦሮሞ ብቻ በራሱ ቋንቋ እንዲማር፣ ኦሮሞ ብቻ ታላቅ ሆኖ ኦሮሞ ብቻ እንዲከበር አስቦ ያደረጉ አባቶች ናቸው ብሎ አንዳንድ ሰዎች የሚያወራሉ። አይደለም፣ ተሳስተዋል። ብፁዓን አባቶቻችን ያደረጉት ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በሚሰማው ቋንቋ አምላኩን እንዲያመልክ ነው። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ አማራም ይሁን ትግሬም ይሁን ከምባታም ይሁን ሀዲያም ይሁን ሰው የሆነ ሁሉ በአንዲት ቤተ ክርስቲያን አምኖ በአንዲት ጥምቀት አምኖ የተጠመቀ ሁሉ በሚሰማው ቋንቋ መማር አለበት፣ መስማት አለበት ተብሎ ነው ታሳቢ የተደረገው። ይሄ ነው እንጂ ሌላው እንዲጠፋ፣ ሌላው አላፊ እንዲሆን፣ ሌላው ገዢ እንዲሆን፣ ሌላው ባሪያ እንዲሆን ታስቦ አይደለም። ይህን የምታስቡ ምእመናን ከልባችሁ አውጡ። ለጴ ኬሰን ኬሳ ከነባሳ ሌላ ዓላማ አላችሁ እንዴ? ያድብራ ቀብዱ ያድብራ እንጅራ ከኑመ ምን ከናፍ የተደረገው የኤጲስቆጶሳት ሹመት ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን የጠበቀ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን የጠበቀ ፍትሕ መንፈሳዊውን የጠበቀ ዲድስቅልያውን የጠበቀ በቤተ ክርስቲያኑ ያሉት የሥርዓት መጻሕፍቶችን የጠበቀ ሥርዓት ነው አባቶቻችን የፈጸሙት እንጂ ሕገ ወጥ አይደለም። ሕገ ወጥ ነው ብሎ የሚናገሩት ጠፍቷችሁ ሳይሆን አውቆ ነው። ስለዚህ በዚህ አምናችሁ በዚህ ሀገረ ስብከት የምትኖሩት ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅር በሰላም በአንድነት ቤተ ክርስቲያናችንን እንድናገለግል አደራላችኋለሁ። እኔ እዚህ ላይ ይበቃኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ሁላችሁን ይባርክን። የሊቃነ አባቶቻችን በረከት በሁላችሁ ላይ ይሁን።